Wallahi du'aayi godhaafi Sa'idoonii yeroo dhumaatiif baqqaasaa dhumaatiif barbaachan deema. Yoon arge yoon dhabe immoo itti dhiisee deebi'a. Waan hin godhu hin jiru. Wanta hin jedhu siin qabu. Ani waan hin jedhu wallaalee utuma ijoollee koollee natti mul'iste utuma ijoollee koollee natti agarsiiste jedheetu dubbachaa ture jechuudha. Wallahi du'aayi godhaafi Rabbiin haa mul'isuufi. Rabbiin akkuma tasaa jechuudha dhugaa Rabbii irra si haa baasu Sa'idoo keenya. Wallahi garaa nama nyaatta baay'ee tokko sii gaddine. Situ miidhame malee isaan waa tokkoyyuu hin taane nagaa qabdi. Isheen fayyaa qabdi. Situ cinqii yaaddoo adda addaa keessa gale malee isaan waan tokko waan ta'an tokkollee hin qabanii hin nyaatti hin dhugdi. Fayyaa qabdi. Ijoollees immoo jiraachifachaa jirti. Wanti itti baddu tokkollee hin jiru Sumayyaatti. Rabbummaan siif haa mul'isu inshaallah bismillah maqaa Rabbiitiin. Adaraa keessan du'aayi godhaafi namoonni walirra abbaa manaa fi manaa akka waliin hin abbaa manaa fi manaa akka tokko ta'an warri barbaaddanii adaraa du'aayi godhaafi akka Rabbi mul'isee fi ijoollee isaatii fi maatii isaatti akka Rabbi isaan deebisu hin jedha. Hedduu tokko ulfaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif hashama harka fuudhee cirra jirtu bakka jiraattan isin jechuun barbaada. Akkasumas warroonni akka tasaa sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa isin jechuun barbaada. Warroonni godhanii jirtan immoo galatooma ulfaadhaan isin jedha. Qufaatu na qabuu fi kanaaf jedhee suuta dubbachaa jiraan isin jechuu barbaada. Dhiifa badaa godha. Hedduu qufaan na qabee waan jiruuf yoon guddisee haasa'ee natti dhufa qufaan. Kanaaf jedheeni dhiifama. Akkasii kaa ijoollee keenya du'aayi godhaafi Sa'idoon baay'ee tokko aaree obsallee fixatee jira. Kaleessa kan inni sapiraayizii sana godhee fi kanneen gadda dubbadheen ture yuutuuba isa tokko ta'e kan irratti ta'een beeku malee ani meen ture. Sa'idoonni kan inni sapiraayizii sanaaf makiinaa bitee mobaayilii sana bitee fi jaartiin koo Sumayyaan iyyuu akkasitti na eegaa jirti. Ani immoo maal jedheen harka duwwaatti galaa jedheetu makiinaa sana bitee malee utuu akka Sumayyaanii akka gochuutti beette dhiifama qufaan na qabee qufee deebi'aa jira. Akkas jedhe kaasilaa sapiraayizii sana ani hin bituu jedhee garuu ammas rakkoon qabu aannan gurguradhaa. Ani garuu seenuu na gammachiiste harka duwwaatti hin galu jedhee mobaayilii sanaan makiinaa sana bitee fi tun kana se'een bituu jedheen gadi dubbadheen ture. Isin gaafa namni waa dubbatuun sobdeen kijibda. Namaan jettee nama jira deemtanii nama waqqastu jechuudha. Akka waan viidiyoo isaan irraa aanduu waan hojjedhu akkuman isaan bakka hojii hin qabne waa'ee isaanii bichaa odeessuu isinitti fakkaata beektanii. Kanaaf nama nu hubattanii waama tokko wayii caafii qabattanii fiiddu isinillee jechuudhaan aan garuu caafii qabattee fiidda waan aan jette malee ofii keessanii viidiyoo dhaggeeffattanii xumurtanii waan namni jedhu addaan baafattanii wanti hin jedhu wanti hin dubbadhu dhugaadhumaa jechuudhaan waan hin dhagahuu fi waan hin arguun adda baafadhee dubbadha. Waan hin keessaan itti haasa'uuf hunda isaaniitti iyyuu jechuu sagalee immoo isintu sagalee namaa sirraan baasanii iccitii namaan fidinii naan jettanii na dhawwitan malee ani sagalee isaan faana haasa'uu isiniif waraabuu nan danda'a jechuu. Garuu isintu na dhawwa kanaadhaan dhiise. Isin kabajuu immoo qaba nama tokko tokko kabajaa waan qabuufini isaan kabajaa kan kabaja naaf hin qabne immoo anillee kabaja hin qabuufi jechuudha. Akkasii Sa'idoon egaa viidiyoo isaa dhaggeeffattaniitu mitiire baay'ee mushush jedhee achi gadi galee jira. Naa nyaatu dhugaa Rabbii. Biyyi surraa ballee kaalsiillee miillatti godhata. Inni miilla qullaa qorra kana keessa namni kaalsii miillatti uffateetu qorra ofirraa eega uffata qorraa sin keewwatu. Kun akkatti shamshii qullaa ta'a dhugaa Rabbii silaa yeroo kana baay'ee qorraa biyyi ormaa kuni miilla qullaa deema dhugaa Rabbii. Anaa nyaatu qorriyyuu dha'ee kotteessee yaa Rabbii kiyya maaluma nutti fuuti ati barana. Akkasii numa joonjee anaa nyaatu malee haqeen barbaade agaadhe haqaa barbaadu kaa yoo Rabbiin mul'isee fi haa mul'attu. Niyyuu viidiyoon kun isa dhumaati waan ta'eef yoo mul'atte haa mul'attu. Yoo mul'achuu baatte immoo waan an godhu tokkollee hin qabu du'aa naa godhaa jedhee yoo isheen tole jettee naa deebitee yookaan immoo viidiyoo kana yoo laaltee adaraa kee kottu galii ani mana kiraayessiin fuudhaa. Yoo mana kana ittis immoo nan gala jettees mana kanatti meeshaa hunda sii bitee sii farrashaatii
mana kiraayii fudhannaa jettes immoo kan biraa fudhanneetu itti gallaatee kottuu wadaraa kee deebii naa galii jedhaniitu kadhachuutti jira jechuudha. Egaa Rabba laaffisuuf maal goona? Waan jennu hin qabnu, waan goone hin qabnu, waan Rabbi laaffisee fi waan Rabbi jedhe ta'a. Carraadhuma isaatii yoo carraan kee akkana jedhe waan Rabbi murteesse caala bakka waan jennu hin qabnu du'aa gochuufidha malee. Akkasii isiniin jedha. Ayyuun immoo Sumayyaadhuma bo'aa jirti. Sila viidiyoo gadhiistee turte isheenis argitanii jirtu. Sumayyaadhaan lakkii ijoollee keetti deebi'i. Ati ijoollee keetiif hin yaaddu, maaliif ofii kee qofa yaaddaa? Kottuu galii jettiin. Kan badii kana hundaa keessaan ofee galcheeyyuu sababii lubbuu keessi baraaruuti hayyuu koo. Akka waan dhiirri Saidoo malee hin jirre, akka waan dhiirri addunyaa kanarra isa malee hin jirre, du'ee bada sitti heeruma malee jette. Yooma wabiitti heerumuu baatte, yooma wabii dhiifte dhiirri babbareedaan sooressi kan Ameerikaa jiraatu, Kanaadaa jiraatu isa biyya keessaayyuu dhiisiisa hiyyeessa. Biyya keessaa dhiisiiti warra Kanaadaa Ameerikaa jiraatu kana silaatti heerumta jechuudha. Ati garuu diddee mucaa kana gootee qabdee kunoo amma jireenya isaa bitintin goote. Ammati kadhattu Sumayyaan si dhageessi. Sumayyaan si dhageessi sin dhageessu bar. Tusi argitee qaxiisi kutti. Adabadhu taa'e waan gootu hin qabdu. Waan fiddus hin qabdu. Sumayyaan siibsee hin dhageessu. Isheen hiriyoota seetii Hawwaadhaayyuu dhaga'uu didde. Hawwaan hin sobdii. Hawwaan sobdeetu Saidoo kana dhugaa miskiina bar dhugaa. Hawwaan qoccattee bira teessisa. Sobdi fakkeessituudha. Fakkeessituudha malee lafa isheen jirtu wal'aaltee namana. Gara Saidoo gortii, gara Sumayyaa dhiiftee gara Saidoo gortii. Dubartiin gara walii gorti bar. Dubartiin gara walii gorti malee gara dhiiraan gortu. Sobdeetu fakkeessuudha. Na ajjeesu jetteetu obboleettiin ishee bira jirti malee sodaattee sobdee lafaa olti miidiyaa kanarra. Garuu lafa jalaanii Sumayyaa maa wajjin jirti. Sumayyaa maa wajjin walitti dawwalu. Bakka tokko jiraachuu eessa bakka tokko jiru miti. Isheen hoteela qabattee jirti Sumayyaan. Ishee kun sobdee qoccate bira teessi dhugaa Rabbii afuuftuu kana. Annama fakkeessituun jibbaan dhugaa Rabbii. Namuma waa fakkeessitu, namuma nama jala shokoshottu, namuma nama jala fiidduun jibbaan dhugaa Rabbii. Amaluma kootuun jaallatu nama akkasii nama jalan fiigu, nama shokoshoku akka fayyaa jirta akkana kana amalli koo har'asii argee boossii argee ana amalli koo tokkuma hin jijjiiramu jechuudha. Abalitti eegoo, manxaqaresitti eegoo, maalitti eegoo, ana ajjeesu, ana akkana godhu, qaxee akkana godhu akkasiifaan jaaladhu ana. Sobdee achi teessi afuuftuu kana Sumayyaa yene widdii yene sobdee akkana jettiin bira teessee fayyaa kilii fakkaattee nama waan beekne fakkaatteetu sobdee akkan jetti Sumayyaa. Kottu galii Sumayyaa itti kaleessa. Katte na arsitu dhugaa Rabbii garaana gubdee dubartiin sun. Maalan godhaa miti amma.